Kunoo otuun isinitti himini yoona barbaadanii gara Wallaggaa deemaa jira waan ta'eef dhimma jabaa tokko na qabate ammuma kee amma murteessee saniif deemaa jira. Yoona barbaadan nan barbaadina Wallagga deemaa jira. Yooni niitoorkiin na hojjete magaalaa Askoo ga'e viidiyoo gadi isinii dhiibisa. Maaliif jennaani ammuma kee amma murteessee deemaa jira waan ta'eef sirreeffadha jennaani naa sirrachuu didee jechuudha. Dhumarratti isinitti hima waan hin deemee fi akka dhumaan dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Amma magaalaa keessaa ba'aan jira Finfinnee keessaa ba'uu osoo hin taane Askoon deemaa jira jechuudha. Bakka jiraadhurraa ka'ee Askoo deemee Ani gaafii guddaan qaba yaa jamaa. Gaafiin kiyyas namni jireenya namaa jireenya ho'aa jireenya jaalalaan kabajaan walii abboomumuudhaan guutame bittinneessu yoom akka inni jedheef ta'aaf yoom iyyuu akka namni jedhen ta'u akka rabbi jedhe qofatu ta'a. Silas akka ati jette yookaan akka ati yaadde akkasii ta'uu barbaadde dogongortee jirta. Namni kamiyyuu waan hireen akka hiree osoo hin taane akka hiriyaa osoo hin taane akka hireetti jiraataa jedhama. Kanaaf namni kamuu akka hiree ofiitti jiraata malee akka hiriyaa sanitti jiraatee yookaan immoo lukan qaba jedhee muka laman koruu jechuudha. Nagaa waaqayyo isin yaa baay'eetu kabajamtoota koo akkam jirtu fayyaa keessanii ani baay'ee fayyaa koodha nagaa koodha. Mana koo faaraa warri taatan subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraan turtan immoo like gochuu hin dagatina. Guddaa sin kabaja guddaa sin jaaladha. Guyyaa irraa uffata tokkosaa waa'ee dhimma fayyaa ofii jira akkasumas immoo haadha koo ta'uu hundi keessan hin beektanii meegaa waan tokko irraa dudubbachuu dhufnee jechuudha. So akkuma agartanii yookaan immoo akkuma dhaggeeffattanidha. Viidiyoo gabaabaa xiqqishuu fi muree gubbaadha isinii teessisee ture. Konkolaataa mataa kiyyaatiin galuun hassaabee akkasumas immoo ittiin hima jedhee meeshaa kiyya hunda fudhadhee qopheeffadheen konkolaatuma kiyyaan mana galuu barbaade malee akkanatti galuu hin barbaanne jettee dudubbattee jechuudha. Akkasumas immoo yuutuubii ishee irratti wanti isheen gadhiiftee agartanii jirtu baay'ee hin milkoofnee fi kanaafuu namni kamiyyuu namatti daba yaadaa namatti jireenya namaa qoraa akkasumas immoo hammeenyummaa namatti yaadaa anaaf milkaa jechuun it is wrong. Anaaf milkaa nan milkaa yookaan immoo nan argadha jedhanii jireenya namaa booressaa kiyya jireenya yaa qajeelu jechuun hin ulfaata baay'ee dhugaa rabbiitti jechuudha. Amma kaayyoo ofii yaaddu kana konkolaataa bitadheen yookaan immoo mana koo ijaarradheen konkolaataa bitadheen meeshaa kiyya konkolaataa kiyya fudhadhee tanan galee maatii kiyya sarpiraayisii godha jettee gaafa yaaddu jireenyi kee kun akka amma si jalaa bade yookaan immoo buukiin kee yookaan akkaawuntiin kee obboleessa kee harkatti qabamee akkasii harka hafe kan osoo kana caalaa jireenya kee kan dhiibu yookaan immoo gaa'ela kee kan booressu sitti dhufe kana caalaa akkasitti dhagaamu akka bartuuf yookaan immoo barumsa akkasii ta'uudhaaf wanti kun kan si mudate jechuudha. Yoo beekta ta'e yoo yaadda ta'e sababni isaa jireenya ho'aa jireenya namni dhimma isaaniirratti dhimma dhuunfaa isaaniirratti wal lolan jidduu seentee adda fageenyaa isaanii akka bal'atu yookaan immoo adda bahiinsi isaanii akka bal'atu jidduu isaanii seentee jechuudha. Jidduu jiraa fi fayyoo namni kamiyyuu hin beeka kun badii kee akka ta'e garuu jiraan isheetu na barbaadee jedha. Ati immoo isaan xadda baasee jiraan hin gatame ani lafaa hin argadhee jetta. Kana duras dubbadheen ture osoo jaalala isaanii yookaan walitti dhufeenya isaanii barbaaddee tokko ati fayyoodha waliin jaalatu jidduu isaanii seentu. Ibin odoo seentayyuu gaarummaadha seenuu qabda. Seenaa hojjechuu qabda ture. Ati ishiidhaan wal lolte garuu immoo abbaan manaa ishii odoo si filatee si bira dhufee isaan araarsitee jidduu isaaniitii bahuu qabda tureyyuu. Har'a garuu san hunda bukeessitee nyaata biqilaa fi absiitiin qabne walitti naqxee bukeessitee kan boqokeetoo nyaamni nyaateetoo boqachuu hin dadhabne boqachuu hin dandeenye walitti bukeessitee kiyya naafaa milkaa'u jechuun no it is wrong. Bakka dhugaa jirtu kanuma fudhadhu taa'e. Maaliif kan namaa balleessaa namni namatti gaddaa namni namatti boohaa jiruu koo balleessite yaa waaqayyoodhaan namni nama rabbi ofiitti boohaa laphee isaatiin immoo sitti gaddaa ati immoo asin jireenya kiin sirreeffadha jechuun never yoomiyyuu hin ta'u. Kanaaf inni kun kan si mudatee wanta ati yaadde kun ammumattuu kan si jalaa hafuu danda'e yookaan immoo kan si mudatee nama hin yaadda kan si mudatee jireenya namaa booresitee jireenya kiyyan jiraadha jechuun hin jiru waan ta'eef jalqabii jireenya namaa keessaa bahii rabbii kee dhiifama gaafadhu. Even nama iyyuu taate By the way, dhiifama namaan jechuun sodummaa miti guutummaa jagnummaadha.
sababa malees haa ta'u sababaan haa ta'u nama tokkoon dhiifama jechuun nama tokkoon dhiifama jechuun gaarummaadha yookaan immoo jagnummaadha malee dadhabbii yookaan immoo bakka mootamuu miti. Kanaafuu arra yoo sammuu qabaatte yoo jagnummaan yookaan immoo gaarummaa sitti dhagaamee iyyuu fayyoodhaan dhiifamattee jireenya isaanii keessaa bahuu ni dandeessa. Dhugaa dubbachuudha yoo ta'e wanta salphaadha. Kanaaf ati immoo iyyuu jireenya isaanii keessa seentee hilluntaassi qabee jiraan natti dhufe ani maafan dhiisan wanta ta'uu miti kun. Isatu na barbaacha dhufe ani maaliifan dhiisaa? Isatu akkas naan jedhe ani maaliifan jireenya isaanii keessaa bahaa? Kun hin danda'amu. Kana osoo gootu asin jireenya namaa booresitee namni osoo sitti gaddu asinan immoo jireenya mataa kiyya jiraadhee yookaan immoo jireenya mataa kiyya sirreeffadhee gammadee jiraadha jettee never hin yaadin. Never jechuudha. Sababni isaa jiruu namaa booressaa jiruu namaa dhiibaa jireenya ofii jiraachuun hin ta'u. Maaliif hin milkaa'u? Namni tokko jireenya ofii dhiisee hundaa irra darbee jireenya namaa san keessaa bahee jireenya ofiitti rabbi kadhata. Ati asin jireenya namaa booressaa jireenya namaa keessatti nama walitti naqaa namni sitti boo'a asin immoo jireenya kiyya sirreeffadhaa konkolaataan bitadhaa mana ijaarradhaa waan akkasii yaadu. Siigalee waaqayyo tokko dhalchee tokkoon guddifanne waaqayyo hunduma keenya nu uume qixa nu uume nama bakka amantaan adda ta'us namni nama ta'e erga uumametti namni kamuyyuu wal qixa. So ati akka barbaadde jireenya namaa seentee borcaa jireenya kiyya sirreeffadhaa jireenya keenyaa sirratuu dide jettee asitti boo'uun dura bakka namni illee natti gadduu danda'a. Even fayyoo haadha dhimmaa miti nuti warri si hordofnu nuti warri lola keessan dhaggeeffannu beeknu hedduu sitti gan ani mataa kiyyan nan beektu sin beeku even ani reefu yuutuubii jalqabaa deddeebi'eetis banadhu jechuudha. Reefu yuutuubii jalqabaa garuu immoo aniin tun akka dubartummaa kiyyaatti natti dhagahame gaafa ati jireenya isaanii keessa seentu. Siigalee haati dhimmaa immoo yookaan immoo haati fayyoon immoo kana caalaa akkasitti gaddite hubachuu dandeessa. Kanaafuu ammas immoo hin turre yookaan immoo hin dhiine biiftuun bariite akkasumatti irti jireenya isaanii sirreessuudhaaf wanti sitti raffadeen jiru wanti sitti tureen jiru jireenya isaanii keessa bahu yoo dandeesse sirreessitee walitti araarsuu hin danda'u yoo jette immoo an ilmoon qaba boru waan nama mudatu hin beeku jette jireenya isaanii keessaa bahudha. So akkasii fayyoon baay'ee garaa laaftudha. Fayyoon baay'ee hunda dandeessuudha dhugaa dubbachuudha yoo ta'e maaliif jiraan akkasitti dhufee mataa ishiitirra gad dhaabbatee akka daa'ima akkatti qubaan achi darbatee rukutee waan akkasii jedhu jaalala dabarsanii fi kabaja abbaa manaa ishiitiif qabdu akkasumas jaalala dabarsanidha. Kanatti aansee immoo ijoollee ishiitiif jecha yoo inni xiyye tasgabbiidhaan haasoftee yoo inni darbate boochullee boochee callistee yoo inni afaan daddarbaa itti haasa'e tasgabbooftee miira nagaadhaan bakka kan itti deebistu daa'imti koo osoo abbaan koo irra jiru oduu abbaan manaa irra jiru daa'imti koo maaliif gargar bahaadha. Even ishiirraa baradhu waan biraa yaa hafu gadi baatee akkanan ta'a sana fuudhan jenne ishii fayyoon ogaa meeqa abbaa manaa ishii wajjin kan jiraatte jechuudha. Kanaafuu baqa tasgabbummaa yookaan immoo obsa qabaachuu ishiirraa baradhu. Ishiin haadha mataa taatee akka kee kanan taane jechuudha. So sanis ta'e kana dubbii gabaabaa jireenya namaa keessaa bahi jechuun barbaada. Wanti si mudate egaa gaafa ati jireenya namaa keessaa baatee kunnaa sirrachuu dideettee waaqayyoon ammaarrini jireenya namaa keessaa bahi namni sitti gaddee akka namni sitti gaddee fi rabbi sitti gaddee oo beektee rabbi keetis namallee dhiifama gaafachuu baattu rabbi si uume dhiifama gaafadhu keessaa bahi jechuudha jireenya namaa keessa gaafa sanii wanta hojjette si milkaa wan argatte si barakataa wanta ati yaaddillee makiinaa dheessiti jeetti iyyuu bituu hin dandeessaa jechuudha. Xayyaara ittiin suuriidha Itoophiyaa galte kana agartee bituu hin dandeessa fayyaa fi hoo fayyaan jiraate umriin ol dheerate akkasumas immoo garaan kee qulqulluu yoo ta'e dubbii namaa fi haqa namaatirraa fagaatte jechuudha. So namni yoomiyyuu wanni dhumarratti siidhaamuu barbaadu namni jireenya namaa keessa seenee jireenya namaa booressu namni jaarsaaf jaartii adda baasee ta'u jireenya isaanii keessa deemee asiifis akka nama uffannaa hanqatee ta'u yoomiyyuu milkaa'u. Dhugaa rabbii gaahela jechuun wanta guddaadha. Nama beeke nama gaahela keessa jiru dhiisiti nu nama gaahela qabachuuf deemaa jiruufu gaafa yaannu gaahela jechuun rabbii gaditti wanta kabajamaa
bakka wanta guddaa eenyu maalumaa ol kabajamuu qabu rabbii gaditti maalumaa ol kabajamuu qabu maalumaa ol sodaatamuu qabudha gaa'ela jechuudha. Wanta guddaa ati immoo gaa'ela kana wanta xiqqaatti easy nagar no jettee waan easytti qabattee achiis asiis deemtu yoomiyyuu milkooftu jechuudha. So short answer wanna siin jechuu barbaadu jireenya namaa keessaa ba'i. Kanuma siin jedhaan jireenya namaa keessaa bahi hin jiraatta ilma qabda boruwaa si mudatu hin beeku ilmi kee bakka itti kufu hin beektu. So gaarii yoo goote gaarii argatta gaarii yoo godhuu dadhabde immoo gaarii yaadi kalas jireenya addunyaa gabaabdu. So kana siniin jedha kabajamtoota koo viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata haadha kootu share naa godha mana kootiif immoo warra haaraa taatan subscribe godha. Video biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaatti naa tura guddaa isin kabaje guddaa isin jaaladha. Please subscribe naa godhaa siniin jedha galatooma guddaa isin kabaje guddaa isin jaaladha. Bye.